Wallaggaa aanaa guutoo giddaatti finxaaleeyyii Amaaraa fi lukkeeleen biltsiginnaa waliin ta'uun hawaasa Oromoo saamuu fi dhukaasa irratti banuun himame. Jaalheeraan Gameessaa dabalata qabdi. Fulbaana 25,2025 godina Baha Wallaggaa aanaa guutoo giddaa ganda Arjoo jedhamutti ergamtoonni biltsiginnaa fidhattoonni Amaaraa maqaa faannoo jedhuun socho'an waliin ta'uun qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Saayiluu Dirbaabaa jedhamu jalaa horii 2 obbo Girmaa Dirbaabaa jalaa immoo horii 1 halkaniin saamanii deemuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ergamtoonni biltsiginnaa yeroo adda addaatti fiinxaaleeyyii Amaaraa jala kufuun deeggarsa addaa godhaafi kan jiran yoo ta'u hawaasa Oromoo nagaan qe'ee qabeenya isaa irra jiraatu goolanii waliin ta'anii qe'ee isaa irraa buqqisuuf yaalii adda addaa gochaa kan turan rakkoo diinonfannaa ilmaan Oromoof qaban irraa ka'uun nama argan hunda adamsanii miidhaa ulfaataa hanga lubbuu balleessuutti irratti raawwachaa jiraachuun ibsamee jira. Kana malees ganduma kana irraa hidhattoonni Amaaraa fi loltoonni biltsiginnaa waliin ta'uun fulbaana 26,2025 dhuganii machaanii dhukaasa hawaasa Oromoo irratti banuun yaaddoo fi sodaa hamaa keessa kan galchan ta'uun baramee jira. Akka jiraataan gandichaa tokko jedhutti fiinxaaleeyyiin Amaaraa gargaarsa ergamtoota biltsiginnaan utubamanii ilmaan Oromoo reebuu irraa eegalee hanga haala suukanneessaa ta'e morma muruutti dararuun ofii jireenya gaarii kan jiraataa jiran ta'uu himuun rakkoo hamaan ilmaan Oromoo gandicha keessa jiran irra ga'u heddummachuu irraa kan ka'e falli dhumaa inni qabu qabsoo bilisummaa Oromootti makamuun hidhatee diina daangaa ceetee dhufte kana adabuun biyya isaa irratti abbaa ta'uu qofa jechuun dubbata. Godina Bahaa Shaggar aanaa dugdaa keessatti waraanni biltsiginnaa manneen uummata nagaa gubuun dhaga'ame. Jaalwabii biyyaa dabalata qabu. Fulbaana 26,2025 godina Bahaa Shaggar aanaa dugdaa ganda Baqqalee Girzaa iddoo addaa Malkaa Danbaloo jedhamu keessatti waraanni biltsiginnaa ilmaan abbaa tokkoo kan ta'an dargaggoota 2 kanneen maqaan isaanii Shaaloo Odaa fi Jirruu Odaa jedhaman badii tokko malee maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun gara jabummaa hamaan manneen isaaniitti abidda qabsiisuun gubanii barbadeessuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godinichuma aanaa Boosatti magaalaa Bofaa iddoo addaa Qarree jedhamu fulbaana 27,2025 loltoonni FTPP gaafa ayyaana masqalaa yookaan masqalaa dargaggoota baay'inaan 3 ta'an ayyaana kabajuuf gara magaalaa Bofaa deemaa osoo jiranii maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun rasaasa itti roobsuudhaan qeerroo maqaan isaa Nugusuu Taamiroo Gurmoo jedhamu battalatti ajjeesuun reeffa isaa bakkeetti gatanii sakatta'insa uummataan kan argame yoo ta'u dargaggoo maqaan isaa Raggaasaa Abarraa Qumbii jedhamu immoo rasaasa itti dhukaasanii ari'uun qabanii mana hidhaa magaalaa Bofaa galchuun sababa tokko malee iraarsaa kan jiran ta'uu fi dargaggoon maqaan isaa Nugusii Leenjisoo jedhamu immoo rasaasa jalaa osoo dheessuu kukkufee miidhamuun harkaa ba'ee maatiidhaan wallaanamaa akka jiru jiraattonni itti dabaluun eeraniiru. Biltsiginnaan abdii fi egeree biyyaa kanneen ta'an dargaggoota ija diinummaan ilaaluu fi waraana bu'aa nam-tokkeef jecha dirqamaan maatii irraa qabuun lubbuu kumaatamaa akka baala mukaatti harcaasaa jira. Godina Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaatti waraanni biltsiginnaa manneen barnootaa fi manneen uummataa gubaa akkasumas hidhaammeessuun dhaga'ame. Guutuu gabaasichaaf Jaalbilisee Sabaa. Kibba Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Hawwaa Dhangaggoo keessatti fulbaana 26,2025 ergamtootni biltsiginnaa ajaja maafiyaa Koloneel Abiyyi Ahmediin bobbaafaman maqaa woboo nyaachiftan jedhuun manaa fi qabeenya uummata nagaa hedduu ibiddaan barbadeessuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Namoota manaa fi qabeenyi jalaa gubate keessaa muraasni maqaa arganne Mulinaa Garasuu mana tokko midhaan kumtaala 6 fi meeshaalee manaa dabalatee Gazuu Biraanuu mana tokko midhaan kumtaala 4 fi meeshaalee manaa dabalatee ibiddaan jalaa barbadeessuu himuun namoota nagaa maqaan isaanii Yaadasaa Dirribaa fi Caalaa Ayyaanoo kanneen jedhaman ammoo badii tokko malee qabanii hidhanii gidirsaa jiraachuu jiraattotni ifoomsaniiru. Kanumaan walqabatee torbanuma kana keessa aanaadhuma Qarsaa Maallimaa ganda Hawwaa Waayyuu keessatti mana barumsaa sadarkaa 2ffaa keessaa kompiitarootaa fi meeshaalee barnootaa hedduu caccabsuun teessoo barattootatiin foon affeellachaa akka turan jiraattotni dabaluun addeessaniiru. Arsii Lixaa aanaa Shaallaatti lukkeeleen biltsiginnaa qonnaan bultoota saamuu cimsanii itti fufan.
Gabaasa qindaa'eef jaalkennaa sabaa. Ergamtoonni biltsiginnaa dadhabbii diinagdee isaanii of irratti baruun hoggaa biyyoonni alaa deeggarsa duraan empaayerattiif gochaa turan irraa dhaaban diinagdee hawaasa Oromoo quucarsanii ofii jiraachuuf saamicha geggeessanii rakkoo diinagdee empaayeratti mudate furuuf tattaafataa jiru. Akka kanaanis aanaa shaallaa ganda shawwaakoo Arsii irraa loltootni gara jabeeyyiin biltsiginnaa torban darbe keessa qonnaan bultoota goyyomsuun qarshii fi sangaa irraa fudhachaa jiraachuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ergamtoonni biltsiginnaa qonnaan bultoota moodeela ta'an jechuun kanneen qabeenya qaban walitti qabuun qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Guyyee Nageessoo, obbo Boonsii Kurkuraa fi kanneen biroo hedduu irraa qarshii 42,200 fudhachuun ibsameera. Kana malees lukkeeleen sirnichaa hawaasa irraa guurree isiniif kennina jechuun qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Nageessoo Tashitaa, obbo Shuumii Burii, obbo Shuumii Dombee Hordofoo fi kanneen biroo 4 ta'an irraa sangaa tokko saamanii gurgurachuu jiraattonni gandichaa ibsanii jiru. Saamichi bifa haarawaan qonnaan bultoota gandichaa irratti raawwatamu kun diinagdee empaayeratti suphuu fi dantaa dhuunfaa isaanii guutachuuf magaalaa kan jiran yoo ta'u, bulchaan gandichaa namni maqaan isaa Qawwiyyuu jedhamu hiraarsaa ulfaataa qaqqabsiisaa kan jiru ta'uun baramee jira. Namni qawwee qabu konkolaataa fe'umsaa keessa ture waldaa amantaa kiristaanaa Michigaan cabsee dhukaasa banuun yoo xiqqaate nama 4 ajjeesee 8 madeesse. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Tajaajila dilbataa namootni dhibbaan lakkaa'aman irratti hirmaatan irratti namni qawwee qabu tokko konkolaataa piikaappii keessa ture. Balbala mana sagadaa Waaldaa Yesuus Kiristoos qulqulloota guyyoota dhumaatiif jedhu Michigaan keessatti argamu cabsee dhukaasa banuun gamoo sanatti ibidda qabsiisuun yoo xiqqaate namoonni 4 du'uun 8 ammoo madaa'aniiru. Poolisiin shakkamaa kana rasaasaan rukutee ajjeesuu qondaaltonni himan. Haleellaan kun naannoo sa'aatii 10:25 AM'tti kan raawwatame yoo ta'u, namni qawwee qabu kun konkolaataa fe'umsaa keessaa alaabaa Ameerikaa 2 qabatee konkolaataa balbala 4 qabu keessaa bu'ee dhukaasa jalqabe jechuun hoogganaan poolisii Wiiliyaam Reeniyee gaazixeessitootatti himaniiru. Ibidda kana jalqabsiisuuf gaazii fayyadame fakkaata, akkasumas meeshaalee dho'aa qaba ture garuu itti fayyadamuuf dhiisuun isaa ifa miti jedhan Jeems Daayir biiroo alkoolii tamboo meeshaa dhukaasaa fi dho'aa irraa. Aangoonni dhukaasa kana kan dhukaase Toomaas Jaakob Saanford nama ganna 40 magaalaa xiqqoo ollaa bartan jedhamtu ta'uu ibsaniiru. FBI'n qorannoo kana kan hoogganu yoo ta'u, gocha jeequmsa irratti xiyyeeffate jedhee fudhateera jedhan ergamaan addaa biiroo kanaaf itti gaafatamaan Ruubeen Koolmaan. Reeniyeen akka jedhanitti namoonni yeroo haleellaa kanaa waaldaa keessa turan ijoollee isaanii golgaa fi bakka nageenya qabutti sochoosaa turan. Poolisiin kutaa Michigaan Leetinaanti Kim Veeter akka jedhanitti erga qondaaltonni Saanfordiin rasaasaan rukutanii ajjeesanii booda waldoota naannoo sanaa biroo irratti doorsisni boombii raawwatameera jechuun Associated Press gabaaseera. Godina Bahaa Harargee aanaa Dadarii fi Baddannootti waraanni maafiyaan PP maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun uummata gidirsaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaala Caaluu Roobaa. Moorni bilisiginnaa hammeenyummaan caasaa isaa jabeessuuf halkanii fi guyyaa hojiiwwan yakkaa kan hojjetu akkuma waggootan 7 kana guutuu godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa maqaa ilmaan keessaan miseensa waraana bilisummaa Oromooti isin sabboontotaa fi kanneen biroon yakkee saamuu hidhuu manneen irratti gubuu fi gochaawwan farra namoomaa raawwachaa ture amma ammoo gara Bahaa Oromiyaatti sochiin waboo babal'achuu hordofe namoota nagaa irratti daran cimsee itti fufee jiraachuun himame. Bifuma kanaanis godina Bahaa Harargee aanaa Dadar Araddaa Ifa Baas jedhamu keessaa 7 kana uummata bakka qonnaa isaaniitti galee midhaan isaaniirraa bineensa eeggatu humnoonni milishaa halkan bakka ooyiruu isaanii deemuun maqaa isin hidhata waboo qabdu jedhuun doorsisanii maallaqa harkaa fudhachuu gariin ammoo reebuu bakka midhaan isaanii ari'uun midhaan bineensonni akka nyaatan taasisu akkasumas meeshaa irratti dhukaasuun shoror keessaa akka jiran jiraataan arraatni biyyoolessa Oromiyaa dubbise ifoomseera. Kana malees manneen namoota irra deemuun dirqamaan qabanii mooraa waraanaatti ergu
darbuun daran cimee itti fufee kan jiru yoo ta'u kanneen barnoota barachuuf qophiirra jiran abbootii warra daa'imman guddisanii fi namoota dhukkuboota adda addaa qabanis dirqiin ofitti dabalanii gara mooraa waraanaatti ergaa kan jiran hoggaa ta'u akka waliigalaatti haalli uummanni onichaa keessa jiru daran yaaddessaa ta'uu sitti dabaluun himaniiru. Dabalataanis namoonni akka ilmaan isaanii mooraa leenjii hin deemne dhokfatan yookaan maallaqa gahaa qaban nama tokkotti qarshii 2,000 kaffalanii mooraa waraanaa akka hin deemneef hambisaa jiraachuunis ibsameera. Godinichuma aanaa baddannoo ganda goroo badoo irraa loltoonni gara jabeeyyii birsiqinnaa torbee tokko dura maqaa waraana bilisummaa Oromootu aanaa keenya seene jedhuun hawaasa hunda halkan guutuu fedhii isaanii malee humnaan waardiyyaa baasaa kan jiran ta'uu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kana malees ergamtoonni faashistii Abiyyi Ahimad dantaa dhuunfaa isaanii qofaaf dhimmaman gatii humnaa olii itti fe'uun torbee darbe irraa eegaluun gibira manaa kennaa jechuun itti deddeebi'anii hawaasa rakkisaa jiraachuun ifameera. Bahaa Wallaggaa aanaa Sibuu Siree keessatti dargaggoota ukkaamsuu dabalatee dararaan garaagaraa murna piipiin uummata irratti jabaachuun ibsame. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalkennaa Sabaa. Murni badiin bututtuu impaayeratti suphuuf lubbuu fi qabeenya ilmaan Oromoo mancaasaa oolu biltsiginnaan jaliiwwan isaa sadarkaa olii hanga gadiitti jiran uummatatti bobbaasuun aanaa Sibuu Siree burqaa xaaloo keessatti fulbaana 26/2025 irraa eegalee kan duraanii olitti hidhaa saamicha gudeeddii raawwachuun akkasumas dargaggoota ukkaamsuun leenjii waraanatti guuraa jiraachuu maddeen gabaasan. Goolessitoota waraana koloneel Abiy Ahimadiin maatii isaanii irraa qabamuun yakka tokko malee hiraarfamaa kan jiran keessaa kanneen maqaa arganne Fiqaaduu Gammachuu, Nagaraa Zannabaa fi Biraanuu Zannabaa kanneen jedhaman dabalatee namoonni hedduun sababa hin beekamneen hidhamanii gidirfamaa jiraachuun dabalataan ibsamee jira. Sirna dhablummaa fi hammeenyaan kan guutame bulchiinsi sirna nama nyaatan biltsiginnaa mirga lammiilee nagaa sarbuun hoomaa waraana qe'ee uummataatti bobbaasee sarbamiinsa mirga namummaa raawwachaa jiraachuun ni beekama. Godina Arsii Bahaa aanaa Muneessaa keessatti loltoonni biltsiginnaa hawaasa walgahii baasuun reebuu fi aanaa Shanan Kooruutti ammoo saamicha raawwatan. Dabalata isaaf Jaalsabaafan Waggaarii. Engadda fulbaana 28/2025 aanaa Muneessaa ganda eeban dhuubboo iddoo addaa baan badhaa jedhamu keessatti loltoonni sirnichaa uummata manaa yaasanii reebuun miidhaa qaamaa irraan gahu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Loltoonni kunneen yeroo hawaasicha mana keessaa yaasan walgahii qabdu jechuun erga walitti qabanii booda iddoo waraanni bilisummaa Oromoo jiru isintu beeka waan ta'eef isin bira darbee dhufee yoo nu lole nutillee isin hin dhiisnu isin ajjeesna jechuun namoota hedduu ulee reebuun kan miidhan yoo ta'u isaan keessaa nama maqaan isaa Qaabatoo Huseen jedhamu hedduu miidhamee jiraachuu jiraattonni gabaasaniiru. Godinichuma aanaa Shanan Kooluu ganda cabbii qaammee keessatti fulbaana 26/2025 loltoonni sirnichaa namoota maqaan isaanii Aliyyi Muhammad jalaa loon 2, Abbaas Ahimad jalaa loon 2, Muhammad Ahimad jalaa loon 3 fuuchuun namoota hedduu immoo reebaa akka turan gabaasaan nu qaqqabee ni addeessa. Hooggantoonni kolleejjii barnoota barsiisota Naqamtee barattoota irratti miidhaa ulfaataa geessisaa jiraachuun himame. Gabaasa qindaa'eef Jaalwabii Biyyaa. Kolleejjiin barnoota barsiisota Naqamtee bulchiinsa magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa 5 keessatti argamu. Diinii kolleejjichaa dabalatee hooggantoonni achi keessaa sadarkaan jiran miidhaa ulfaataa barattoota irratti raawwachaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan beekan arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Hooggantoonni kolleejjichaa caasaan jiran barattoota shamarranii irratti sagaagilummaa raawwachuu fi yoo isaan didan immoo qabxii isaanii jalaaquun gara jabinaamaa barattoota irratti raawwataniin barattoonni sababa isaaniin hanga lubbuu isaanii balleessuutti kan ofitti murteessanii of ajjeesan ta'uun dabalataan ibsameera. Diiniin kolleejjichaa barnoota barsiisota Naqamtee nama Taakkaaleenyi Namarraa jedhamu qabeenya kolleejjii sanaatti akkuma barbaade dhimma ba'uu fi qondaaltota PP waliin hirachuun of cina hiriirsuun barattoota yaada faallaa mootummaa qabu jedhamanii shakkamanitti waraana fiduun hiraarsaa jiraachuu gabaasni arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabee ni ifoomsa. Muummichi ministeeraa Israa'el Netanyaa'uun Dohaa irratti aleellaa raawwachuu isaaf Kaataariin dhiifama gaafachuusaa maddi dhiyoo muummichi ministeeraa Israa'el himan. Guutuu gabaasa kanaaf Jaalbooree Addunyaa.
Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaam Netanyaa'uun wiixata kaleessaa bilbila White House irraa bilbilaniin aleellaa Israa'el du'aatti raawwatteef gita isaanii Qaataar dhiifama gaafachuu isaanii maddi Netanyaa'uunitti dhiyootee Rooyitersiif himeera. Waamichi ministeera muummee Qaataar Sheek Mohammed bin Abdurrahman Al Thaniif kan dhiyaate yeroo Netanyaa'uun pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin Waashingitan keessatti wal arganidha. Gareen teeknikaa Qaataar tokkos White House keessa akka jiru maddi addaa marii kana ilaalchise ibsanii mul'isa. Kanaan dura Tiraamp karoora nagaa Ameerikaan durfamu irratti mari'achuuf Netanyaa'u gara White Housetti yeroo simatanitti waliigaltee Gaazaa irratti baay'ee ofitti amanamummaa akka qaban dubbataniiru. Ani jira ofitti amanamummaa guddaan qaba jechuun Tiraamp Gaazaa keessatti nagaan akka jiraatu amantaa qabaachuu isaanii gaafatamanii gaazexeessitootaaf ibsaniiru. Karoora qabxii 21 qabu kanaan qaamoleen hundi doonii keessa jiraachuu isaanii yeroo gaafataman baay'ee ofitti amanamummaa guddaa qaba jechuun irra deebi'ee dubbateera. Waashingitan torban darbe yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii cinatti karoora nagaa qabxii 21 qabu biyyoota Arabaa fi Musliimotaaf kan dhiyeesse yoo ta'u kaayyoon guddaan Tiraamp wiixata kaleessaa qaawwaa Netanyaa'u waliin dhaabee cufuuf yaaluun ture. Karoorri kun ergamaa addaa Ameerikaa Steve Witkoff fi gorsaa Tiraamp yeroo jalqabaaf baha giddu galeessaa Jared Kushner'n kan qophaa'e yoo ta'u waliigaltee dhukaasa dhaabuu itti aansuun boojamtoota afan hunda Hamaas qabatanii jiran hunda sa'aatii 48 keessatti gadhiifamuu fi humnoonni Israa'el suuta suutaan Gaazaa keessaa akka ba'an yaada. Mariin White House kun kan raawwatame yeroo taankiin Israa'el guyyuma kaleessaa gara magaalaa Gaazaa keessa gadi fageenyaan darbanitti yoo ta'u Israa'el ji'a kana aleellaa waraanaa kana isa guddaa keessaa tokko kan jalqabuun Netanyaa'uun Hamaasiin mooraa isaa isa dhumaa keessaa taa'uuf akka kaayyeeffate dubbateera. Taaffiin dhukaasa dhaabuu kanaan dura Ameerikaan deeggaramee ture qaawwaa Israa'elii fi Hamaas gidduu jiru cufuu dadhabuu isaatiin kan kufe yoo ta'u Netanyaa'uun hanga Hamaas guutummaatti diigamutti lola itti fufuu dhaadachuun miidiyaaleen gabaasaniiru.